raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Qophiilee keenya guyyaa har'aa onkoloolessa 20/2014 hordofuuf akkasiniif tolutti sagantaa har'aaf qabnuun dursee isin beeksisa. Qophii hundee keessatti sirna ayyaana irreechaa bara kanaa kan waraanni bilisummaa Oromoo moonaa giddugala adda bilisummaa Oromoo kabajate ilaalchisee qophii qophaa'etu isiniif dhiyaata. Qophiin fayyaa hawaasaas akkasuma dabaree isaa eeggatee isiniif dhiyaata. Hunda dura oduutu dhiyaata. Kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajooti. Amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun sin dhageessisaa an oduu kan sin dhageessisu Dhaabasaa Waaqjiraati. Hawaasa Oromoo biyya Jarman magaalaa Nurembergitti argaman ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Macaaf Tuulamaa haala ho'aatiin kabajatan. Odeeffannoon tokkummaa barattoota Oromoo biyya Jarman irraa bahee akka ibsutti qophiin ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Macaaf Tuulamaa bakka keessummoota hedduu argamanitti magaalaa Nurembergitti kabajame. Sirna akka aadaa Oromootti eebba maanguddootaan baname kanarratti qophiin agarsiisa aadaa Oromoollee dhiyaatee jira. Waa'ee waldaa Macaaf Tuulamaa ilaalchisee barumsa hawaasa Oromoo Barliin irraa marsaa iskaappiidhaan barumsa akka kenname beekameera. Hawaasa Oromoo biyya Jarman magaalaa Nurembergitti argaman kunneen ayyaana irreechaa yeroo jalqabaaf gaafa onkoloolessa 18 bara 2014 akka kabajatan oduun bubbulee nu ga'e kun dabalee addeesseera. Sirna kanarratti irreechaan ayyaana jaalalaa fi araaraa ta'uun illee akka ibsame hubatameera. Ittaanaa dura taa'aa ODF kan ta'an Dr. Diimaa Nagoo Finfinnee akka jiran gabaafame. Maddeen oduu adda addaa akka gabaasanitti Dr. Diimaan biyya kan deeman sirna awwaalchaa maatii isaanii aaddee Tsahaay Tolasaa irratti argamuuf jedhameera. Haa ta'uutii oduu wal qabatee nu ga'e akka ibsutti Dr. Diimaan dhimma paartii isaanii biyyatti galmeessisuu irratti illee achumaan akka hojjetan ibsamaa jira. Dhimma kanarratti ODF ammaaf waan ibseen qabu. Oduun boodana nu ga'e akka ibsutti immoo Dr. Diimaan qondaaltota OPDO waliin illee akka wal qunnaman beekameera. Abbaa Duulaa waliin otoo waliin taa'anii gadda dabarsanii akka mul'atan suuraan mul'isullee marsaalee garaagaraa irratti faca'ee jira. ODF filannoo bara dhufu Itoophiyaa keessatti adeemsifamuuf jiru irratti hirmaachuuf abbalaa akka jiru beekamaadha. Ministeerri muummee Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany Ihaadig caasaa mootummaatti fayyadamee akeeka isaa ibsachuuf aangoo fi mirga guutuu qaba jedhan. Obbo Hayilamaariyaam yeroo caffeen isaanii hojii jalqabu dubbii dubbatan keessatti Ihaadig caasaa mootummaatti dhimma bahee akeeka isaa ibsachuuf aangoo callaa otoo hin taane mirga guutuu qaba jechuun falman. Haa ta'uutii xiinxaltooti gariin akka jedhanitti obbo Hayilamaariyaam haala siyaasaa irratti hir'ina hubannaa guddaa qaban. Akka xiinxaltoonni jedhanitti otoo sirni haqaaf dimokiraasii jiraate Ihaadig akeeka isaa otoo hin taane akeeka mootummaa isaa ibsachuuf aangoo qaba. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nu waariyaa. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Qophii hundee. Kun sirna irreeffannaa waraanni bilisummaa Oromoo moonaa giddugalaa bara kana gaggeesse.
Libangol badidi naga, Ulan Salan naga, Golbon naga, Ahuason naga, Baba Kibbi naga, Adi naga, Tigalesi naga, Digiteni naga, Digiten Barbajobo Ilamili naga, Ganisin Tentinaga, Ganisin Tentinaga, Ganisin Oltinaga, Mukeni Robe Aradambala good, Nageni Gale Mona good, Elman Elme Hole good, Naga Wakatino good, Nuarbare to Matabariga Juminagat, wherever do Kanageni Wallap. Waroda roba thousand roba nagayat algajel wallagen imbelisom ewa kisi kadanne wa kanu dagai amanu rakat akwar naga dimba naga warkenna nu debis ak naga mba naga kenna nu debis miyunu gal ara roba nu gal ye modumma mana mantan khasantan khawak nu rakhas wa kadanne nu rakhas wa modumma oromo nu dab wa modumma oromo nu dab wa nu bilisom kadanne wa nu dagai ora bula debana ora naga angafa mandambula kanati yette tolaan nu agau amandi na agau bakalchi bakyato baken nagato uga borasu borun gabbinato kormi ciryato rimana pyato ega waqayo barakana sitkabanye baradu fununa oromiya keessatti kabajatu nu agodu ega waqayo nama dasa hodasa dagak sunu agodu bari barakufa nu atau bara guddina nu atau bara bilisumma nu atau bora qabso bilisumma oromo ajabat aitit aguddatu morandina nurra ajigdu morandina nurra salfatu waqayo undeedhaan nurra buqisu ega oromon tokko atau wali galte nu faakenu waqayo ga harra aada keenya guddisna hoda keenya guddisna inne tasittargamne waqayo nu bira dhaabbatu kanada sa guddisu aguddatu kanada sa beeku ajiratu dikkan keenya guddatu guddan keenya abulu wallalan keenya beeku waqayo beeka keenya nu faabulchu beekan keenya nu ajiratu ega waqayo raada sa kabaju jecha dandi fago deemtanii bakka kanatti warri argamta waqayo nagaan qe'ee keessanitti sinaagalchu shabbi burraaqtutti sinaagalchu ijoollee taphattutti sinaagalchu waqayo eegee sinaatiksu ega ebbisaan namaa ta'u itti guutaa waqayo ta'u jedheen gabbi Aye marre warri fagoodhaas dhuftan warri dhiyoodhaas dhuftan xiqqaa guddaan jaarsa dargaggeessa odoon jedhin warri aadaa keessaniif iddoo kanatti wal geessanii irreessa kan irreeffattanii azirtan kun nagaan kara qe'ee keessanii sinaa galchu nagaan kara qe'ee keessanii sinaa galchu karaa nagaa sinaa deemsisu wanta karaa irratti isin eegdu Waaqayyo isin jalaa haa qabu waan afaan namaa nama dabsuuf yookaan karaa irraa nama dabsuuf deemtullee Waaqayyo isinirraa haa dabsu aleele. Waraanni bilisummaa Oromoo diina loluun cinattis karaa danda'e hundaan aadaa Oromoo tiksuu irratti jabaatee hojjechaa jira. Waraanni diina kuffisuuf hidhatee bobba'e kun bakka jirutti aadaa Oromoo ol qabuu fi nageenya Oromoo fi jireenya Oromoo amansiisaa gochuufis sirna Oromoon qabu ayyaana aadaa Oromoo isa guddaa kan ta'e irreeffannaa akkuma aadaa Oromoo isa biyya keessaatti dirree bobba'ee leenjii fudhachaa jiru keessatti fudhate.
Gurbet kabadu karena mahal kotin dia mu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana qawwee hidhatee diina loluudhaaf bara 1970 keessa dirreetti bahe. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee qabatee kan bahe karaa nagaatiin bilisummaa Oromoo kabachiisuun ulaansaa dhibbaa waan ta'eef mirga uumamaa qabu qawweedhaan kabachiisuudhaaf dirqame. Waraanni bilisummaa Oromoo biyya Oromoo fi saba Oromoo kabajaa itti horuudhaaf lubbuusaa aarsaa godhee kan lolutti jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka deemetti mirga uummata Oromoo kabachiisuuf aarsaa hunda kaffaluutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aarsaa karaa qawween kaffalu cinattis aadaan Oromoo akka deebi'ee dagaagu halkanii guyyaa hojjeta. Dirree leenjii keessa jiru keessattis bakka ga'ettis akkuma uummataaf hawaasa biyya keessa jirutti innis halkanii guyyaa aadaa uummatichaa tiksuu kabachiisuu irratti hirmaatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo amma kaayyoon uummata Oromoo bilisummaan Oromiyaa dhugoomutti lubbuusaa qaalii kennuudhaan aarsaa godhu itti fufuudhaan qabsaa. Uummata Oromoo biyya keessaa biyya alaatiin yeroo aadaa isaa deebisuuf yeroo eenyummaa isaa kabachiisuuf wareega gurguddaa kaffalaa jirutti waraanni bilisummaa Oromoos gaachana uummata Oromoo ta'uudhaan haleellaa fi ittisasaa itti fufee jira. Uummata Oromoo bakka jirurraa waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatee ittisaa fi raayyaa biyyaa egeree guddisuu irratti gahee isaa akka bahu dhaamsasiin darbaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo humna guddaa kan hidhate waraana diinaa biyya Oromiyaarraa buqqisuu irratti bobba'ee jiru. Ale ya mara gindo darra
Egaan dhaggeeffattoota keenya bakka jirrutti qabsoo bilisummaa Oromoo hiree saba keenyaa mirga uummata Oromoo fi biyya Oromiyaa tiksuu irratti nutis gahee keenya baanuichaa qophii keenya kaayyoo har'aa asumaan xumurraa kanneen waraabbii kana dirree moonaa leenjiitti argamtanii waraabdanii yoo ergitan maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa isiniin jenna. Hello everybody, Oromo Voice Radio is now broadcasting to Oromia and East Africa 3 days a week. If you want to listen and learn more, go to oromovoice.org, oromovoice.org. Right there you can listen, you can call, you can contribute and much more. Go to oromovoice.org, everybody. Qophii fayyaa hawaasaa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii fayyaa hawaasaati. Dhimma haadholii waliin kan wal qabate qophiin irraa isiniif dhiyeessinu. Dubartooti yeroo guyyaa shanaffaa isaaniitti hawaasti yookaan immoo uummati naannoo isaanii jiru isaan bira dhaqee jajjabeessee akka isaan hamlee argatan akka isaan immoo karaa hundaanuu jabaatan godha. Kan gidduu kan argine keessaa tokko kan Ayyaantuu Dameeti. Ayyaantuu Damee Awustiraaliyaa Viktooriyaa keessatti argamti dhiyoo kana deesse amma mana ishiitti argama. Ayyaantuu baga of galte. Galatoomi. Mee deessuun kun maal jechuudha? Nama hin beekneef warra hin deenye maal jedhamee ibsama? Deessuu jechuun nama daa'ima godhatee nama da'ee mana keessa ciisu jechuudha. Garaagarummaan biyya kee keessatti jiruu fi as jiru maa inni daa'umsa booda biyyattis deesseettaa sittis deesseettaati na laaltu. Biyyatti da'uun akka aadaa keenyaatti moor ijoollee godhatanii mana keessatti ijoollee wajjiniin maatii wajjiniin gammaduu qarqaarsa maatirraa fudhachuu. Biyya kana keessatti immoo da'uun moor meedikaaliidha baay'ina isaatiin. Hospitaala deebi'uu cheekaappii gochuu edda da'an booda achi keessa ciisanii achi turu mana edda galan booda immoo achuma warri narsii fi midwaayifii hordofanii waanuma meedikaalaati. Akka aadaa keenyaatti immoo warri tajaajiluu hiriyoonni maatiin tajaajiluu nyaataan wal'aanuu
qoricha otoo hin ta'in nyaataa fi dhugaatiidhaan tajaajiluudha kana garaagarummaa guddaa qaba kan biyya weestarnii fi kan aadaa keenyatiin deessuu ta'anii ciisuun kanan arge gidduutti. Ayyee galatoomi akkasuma amma dhiyeenya akkas baatii 5 tokko dura kan deesse Aadde Laliseenis hin jirti. Aadde Laliseen akkuma beektan qophii raadiyoo kanarras ayyaantuunis akkasuma lachanuun hirmaatu. Aadde Laliseen siifoo akkam ture mee guyyaan da'umsa booda biyya keessaa biyya alaatti maal fakkaata? Hayyeegaa da'umsi baay'ee biyya kanatti akka ilaaletti ni ulfaata. Akka meedikaalaatti uumaa rakkinniyyuu hin jiru baay'ee gaariidha. Manattis dhufanii si tajaajilu achittis si tajaajilu baay'ee gaariidha. Akka aadaatti yoo fudhanne garuu biyyatti maatiitu si gargaara obbolaa kee wajjin jirta haati sin dhufu si bira gargaarsa baay'ee argatta. Garuu akkasuma ta'eeyyummaa biyya kanattis immoo isa hin dhabne maatiin akkuma maatiitti asiis wal tajaajilla. Hiriyoonni keenya baay'een jiru dhufanii nu bira turanii nu tajaajilu jechaadha. Baay'ee gaariidha dirattis. Amma waan arge keessaati dura ayyaantuun si tajaajilti amma immoo ishee wal tajaajilaa jirtu. Kunuu mataa isaatiin akkam namni keenya wal qabatee waliin akka jiru wal gargaaraa akka jiru agarsiisa. Waan akkasii kana edda biyya baatanii biyya alaatti waan argitan otoo biyya keenya jiraate kun jira jettanii kan hawwitan maal fa'i jira amma biyyatti kan sin jalaafe. Biyyatti kanatu hafellee wanta hin jiru maatii marraa fagaachuusa jedhurraa kan hafe yeroo hundee ayyaantuun dhuguma tajaajilaa turte egaa harki immoo taraa wal dhiqa jedhu miti. Kanaaf ani immoo taraa koo dabaree koo ishee tajaajilaa jira jechuukooti baay'ee gaariidha. Ayyee galatoom ayyaantu atoo akkame amma gargaarsa warra hawaasa naannoo kana jiru irraa argatteen qalbiidhaan yaadaan jabaatteetta akkam biyya keessa otoo jiraadhe jettee waan gaabbitu fa'aa qabda. Waanan biyya otoo jiraadhe jedhee gaabbu waan maatii koo irraan adda bahee mucaan koos maatii koo wajjiniin makamuu dadhabuu isaatii biyya ormaa jiraachuu keenya malee. Isarraan kan hafe ani maatiidhuma as keessa jiraata wajjin jiraachuu koo wanti natti irrate tokko hin jiru wanti aadaa fakkaatus waan tajaajilaanis waan natti irrate tokko hin jiru akkuma atiyyuu jettee an gaafa laliseen deessee bira dhaabbachaan ture hiriyoonni keenya warri kaanis bira dhaabbachaa turanii dhiiraa dhalaan dabaree gallee wal bira dhaabbachaa turre ammas immoo dabaree kootti akkasuma ta'aa jira laliseen halkanii guyyaa na tajaajilti. Kanaaf wanti nani natti hafe tokko jedhee gadduus hin jiruus haa ta'u malee maatii keessa jiraachuun immoo isa dhabuun keenya immoo isuma kana koo ta'e malee wanni biraan jiru. Hedduu bareeda dhugaa mee gama biraatiin guyyaa 5 asin ture na dubartoonni as dhufanii siin kaasanii dhanna si dhiqanii marqaa si laatanii tapha aadaa hedduu wanni jedhan amma waan sun miira akkamitti uume akkamitti dhaga'ame guyyaa sana. Guyyaa sana ani yeroo ammaa kanatti waa'ee fayyaa dubartootaa yookaan midwaayif barachaa jira. Waan biyya kanaa wajjin walitti fuudhee gaafan ilaalu carraan nuti qabnu guyyaa 5ffaa akka isaan postinatal jedhanitti nuti immoo guyyaa 5ffaa adda mucaan dhalatee booda haadha tajaajiluun waan guddaa akka ta'e natti dhaga'ama. Emotionally namni sammuunsaa gaafa cinqii waan keessa darbe yeroo amma kanatti mucaa wajjin riba dhabuu jira dhukkubuu jira maatii yaaduu jira waan kana hunda keessaa kan nama baasee gammachuu guddaa akka namni itti dhaga'amu tajaajilli sun dhuguma namni maatiin kun na bira jira wanti natti irrateen jiru akka jedhee emotionii sana akka irraanfatu waan qarqaaruu fi baay'ee bareedaadha kan aadaa keenya kana qabaachuun keenyayyuu anaan akka nama as keessatti baratutti aadaa akkasii warri hin qaban. Gaafa hospitaala galanii abbaa manaa fi haati manaa galuu mucaan yoo jeeqees namni isaan qarqaaruun jiru abbaan manaa waa kuukii gochuu dhiisuu danda'a isaantu rakkata akka keenyaatti garuu kunoo maatiin akkasitti galee guyyaa 5ffaa tajaajilee sirbee gammadee nyaata aadaa qopheesse kanaaf aadaan keenya kun baay'ee bareeda kan addunyaan gara biraan qabne baay'ee nama gammachiisaadha. Aadde Lalisee siillee akkasuma 5 tolchanii turanii dubartoonni dhufanii mee haa ta'u maal jetta waan kana irratti hagam si gammachiisee ture guyyaa sana. Gaafa 5 ani baay'ee itti gammadee ture dhugaamattiyyuu Boloonni keenya reewwanni keenyas dhufanii nu tajaajilu gaafa 5 marqaa qopheessanii tuttuu qopheessanii
haadha hundumaa qopheessanii waamicha godhanii wal waamanii addanatti baay'ee waliin gammannee dabarsine jechaadha. Baay'ee namatti tola dhugaadha. Dubartiin ammannaa deessu maal fa'aa gochuu qabdeetta ayyaantuun akka nama barumsa isaa qabuuttis akka ofii keessanii muuxannoo keessa darbitetti maal fa'aa gochuutti ishiirra jira dubartiin garaadhaa qabdu amma deessutti eega deessee booda. Dubartiin garaatti baattu akka biyya keenyaatti yoo deemne qajeelchuma waaqaatiin tajaajila tokko malee mucaa godhatanii kaa'u. Akka biyya kanaatti immoo akka barumsaattii fi akka teekinooloojiin guddatteetti tajaajila jalqabarraa haga dhumaatti kennuuf garuu edda mucaan dhalatee booda tajaajilli isaan argatan xiqqaadha. Annuti immoo edda mucaan dhalatee booda tajaajilli nuti argannu guddaadha. Isatu wal jala darbaa waan ta'eef akka keenyatti tajaajila gaafa duraas akka keenyatti kan guddisuu nurra jiru tajaajila dubartiidhaaf kennuu gaafa garaatti baattuu gaafa isheen dadhabduu yeroo lukti dhiita'uu barumsa isaanii kennuu maalirraa ka'ee lukti dhiitaa maal gochuun nurra jira. Meeshaa akkamii kaasuun nurra jira kamtu nu miidha waan fayyaa kana warra kana barsiisuun tajaajila kana dabaluun nurra jira. Garuu immoo akka warra biyya faranjii kana keessa jiranitti isaan mucaan dhalatee booda tajaajila biraa ijaa hin qabneef meedikaalii hin qabu garuu karaa aadaatti akka keenyatti ijaa hin qabneefi nuti immoo kana jabeessinee tajaajila edda mucaan dhalatee booda edda manatti galtee booda akkuma amma jennetti shananittis gaafa dhaqna qabaattis wal bira dhaabatanii wal tajaajilu kana jabeessuu nurra jira. Boodas imooshinaali namni sammuun isaa akka hin cinqabne biyya ambaa keessatti kan afaan namni hundi biiziidha. Wal bira dhaabachuu wal jajjabeessuu kanas jabeessinee qabachuu nurra jira jedheen amanaa kun baay'ee waan guddaadha waan nuti keessa jirru kun jechuudha. Atoo waan asirratti dabaltu qabda Leelis? Gabaan hundumaa isheen ayyaantuun ibsiteetti ulfaataate baay'ee ulfaata akka mana yaalaatti yaala guddaa kennuuf biyya kanatti iyyuu mana keessatti garuu qophaa ishee waan taateef mana keessaa isin hojjetti gargaarsa nama qabde abbaan manaa isin gargaara garuu akka seera biyyaa hin ta'u yeroo kanatti baay'ee itti ulfaata isa kana garaagarummaa nan arge akkas ta'ee iyyuu garuu gaariidhuma wanti jiru jechuudha wal gargaaran nama keessa darbu hiriyoonni keenya dhufanii waan nu gargaaran ulfarraa jalqabanii amma gaafa da'anii jabaatanii ka'anitti numa wajjin jiru waloo bira jirra waan ta'eef baay'ee wal gargaaraa isa kanan jedha. Baay'ee galatoo. Maqaa mucaa keetii eenyu? Haaraa jedhamti. Amma akkami fayyaan ishee? Baay'ee gaariidha. Baay'ee. Atoo maqaan mucaa kee eenyu? Maqaan mucaa koo Yeroon jedhama. Amma fayyaansaa akkami? Fayyaansaa baay'ee bareeda fayyaa. Hedduu galatoomaa dhugaa yaada nuu kennitaniif yeroo biraas waa'ee fayyaa irratti akkasuma dhiyaattanii barumsa dhaggeeffattoota keenyaaf nuu kennitu eetan abdadha. Atis galatoomii hedduu. Galatoomeetis. Fayyaa ta'a ulfaadhaan siniin jedha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya fayyaa hawaasaa har'aallee asumaan xumuraa aga torbeetti nagaan nuu tura.